Samtootaatiif hordoftoota maatii Waaqayyoo guyyaa irraa kan nuti itti argamnu hoolota gadamyaa guddicha akkuma argaa jirtan Beetisayidaa kan jedhamu jechuudha. Bataskaana kana keessatti wantoota hedduudha kan nuti ilaalaati jirru. Manni amantaa kun dhugumatti mana amantaa baay'ee guddaa yookaan baay'ee jabaa kan ta'e tajaajilli hafuuraa yookaan tajaajilli mana kiristaanaa bakka kana keessatti baay'ee haala namatti toleetiin kan itti adeemsifamaati jirudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan mana amantaa kana keessatti namni qaama isaatiin dhukkubsataan garaagaraa mana amantaa kana keessattidha kan inni itti fayyee galatoodhaaf fuula Waaqayyoo kan itti dhaabbataati jiru. Egaan kanaaf namni hundumtuu namni mana amantaa kana namoonni hin beekne marti keessan dhuftanii mana amantaa akkas miidhagaa ta'e kana marti keessan dhuftanii bakka fayyinaa dirree fayyinaa kan taate rakkoo adda addaa dhukkuboota adda addaa namoonni qabdan amantaawwan kamillee yoo taatan mana amantaa kana keessatti dhuftanii ni fayyitu waan taataniidhaaf martiyyuu keessan dhuftanii akka mana amantaa kana keessatti dhukkuba keessan irraatii rakkoo keessan irraatii fayyitan abdii guddaan qaba. Kanaaf marti keessan gadaama Beetisayidaa hoolota irraa kiiloomeetira muraasa fagaatee kan argamu dhuftanii akka daawwattan achumaan illee dirree fayyinaa kana keessatti dhuftanii kan qalbii jijjiirannaadhaaf barbaadan illee cuuphaa kan barbaadan illee asitti akka fayyitan akkuma uummata kana asitti argaa jirtan kanatti dhuftanii akka mana amantaa kana keessatti dirree fayyinaa kana keessatti fayyina guutuu argattanii itti Waaqayyo galateeffatan isiniin jechuun barbaada, isiniin jechuun jaalladha. Mana amantaa hoolota dhuguma mana amantaa biiftuu addunyaati. Biiftuu Oromiyaa ifa addunyaati. Obboleessi keenya akkuma inni faarfate dhugumatti manni amantaa kun ammas irra deebi'ee ragaa nan ba'a, ammas irra deebi'ee dhugaa nan ba'a. Manni amantaa kun biiftuu Oromiyaa ifa addunyaa kan taate kana jechuun Oromiyaa keessatti kan argamtu manni amantaa kun addunyaadhaaf immoo maal kan taatedha? Ifa. Eessadha keessa dhaabatte? Oromiyaa keessa dhaabatte addunyaa maraaf kan iftee jechuudha. Kanaaf mana amantaa kana namoonni hin beekne akkasiin hubattan akkasiin beektan gamanumaan isin hubachiisuuf isin beeksisuu barbaanna. Viidiyoo kana kan agartan sheer du'i. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Hoolotaatti kan argamtu biiftuu Oromiyaa kan taate Beetisayidaa. Beetisaidaan magaalaa Hoolotaa irraatii kiiloomeetira xiqqaa fagaatteetii argamti. Manni amantaa kun tajaajila hafuuraa garaagaraa kan kennuu fi akkasumas bakka xabala guddaa kan qabu waan ta'eedhaaf namoonni hedduun magaalota garaagaraa irraa dhufanii bakka kanatti fayyu. Eeyyeen nutis obboleessa keenyaa faarfataa Gammachiis waliin bakka kanatti argamuudhaan taatee asiroo hirmaachaatii ture. Manni amantaa kun Waaqni Abbaa akkasumas haati keenya qulqulleettiin Kidaana Mihiratii taabotni ishee bakka itti argamudha. Bakka kana fagoorraas dhiyoorraas naannoowwan garaagaraa irraa dhufuudhaan bakka kana turanii tsabalaa asitti fayyadamuudhaan dhukkuboota garaagaraa kaansarii, HIV/AIDS akkasumas naafa kan ta'an illee bakka kana dhufaniitii fayyina argatu. Maarree hundumti keessan sagalee kana kan dhageessan fagoorraas dhiyoorraas biyyaaf biyya alaaf biyya keessa kan teessan marti keessan Waaqa Abbaa magaalaa Hoolotaa keessatti kan argamtu manni qulqullummaa kanatti dhuftanii fayyina akka argattan gamanumaan isin affeerra. Nutis bakka kanatti argamuudhaan eebba bakka kanaa hirmaanneetii jira. Maarree obboleessi keenya namoota garaagaraa asoosiseetii jira. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu hordofan affeerraa keenya. Hordoftoota keenya amma mana amantaa kana keessatti nama argamtu keessaati obboleettii keenya takka of biraatii naan qaba. Obboleettii keenya kana wajjin wal barree waa'ee mana kiristaanaa keenya ni gaafanna. Kallattimaan gara obboleettii keenyaatti nagaaf jaalalli Waaqa siif haa baay'atu. Akkam jirta? Nagaa galata Waaqayyo. Dursa maqaa kee eenyu jenna? Bakka kamirraatii dhufte bakka kana? Ani maqaan koo Masarat Mitikkuun jedhama. Iddoo kanatti na dhaladhee barattuu gadaama kanaati. Barattuu Dilbataasii jechuudha.
Okay, mana amantaa kuni kanaan dura sadarkaa akkamiirra ture? Barattoonni dilbata mana amantaa kana arga taate kanaan dura sadarkaa akkamiirra ture? Amma immoo sadarkaa kanarra akka gahuudhaaf namni taasise haala kamii keessa darbe mana amantaa kun rakkoo yookaan qorumsa ta'uu danda'a, ari'atama biyya lafaan qaama adda addaatiin ta'uu danda'a. Rakkoo akkamii kan beektu qabdaa amma barataa dilbataa taate as keessa turtetti? Kan jammarame manni amantaa kun dursa jalqaba maruu kan hundeeffame abbaa keenya Malaakayooti abbaa walda sanbatoo keenya abbaa Haaragaawuu jedhamee kan waamamanidha. Isaan hundeeffame kan dhaabbate dursa akkana odoo hin ta'in mana amantaa xiqqaarraa gara guddaatti kan deemedha. Inni immoo tajaajila kan kennaa ture baroota dheeraadhaa fi eegasii immoo baroota dheeraadhaaf tajaajila kennaa kan turerraan sababa akka akkana gadaama kana ta'us kan immoo nuufi kaka'umsa ta'anii kan ijaarsan abbaadhuma keenya abbaa Haaragaawii akkasumas immoo hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo irraani kanumaadha kan isaanii dheeradha waan ta'eef haalli hojii abbaa keenya abbaa Haaragaawii baay'ee dheeradha. Akkuma argaa jirru amantiin Ortodoksii Tawaahidoo dursa xiqqaarraa gara guddaatti qas jechuudha. Qorumsa waan qabduuf amma asirra ga'ee jira jechuudha. Okay, tajaajilli mana amantaa kana keessatti kennamu tajaajila baay'eedha kennama jettee tajaajiloonni akkamiifaadha kan kennamu? Namoonni tajaajilaman haala akkamiifaan tajaajilamu? Iddoo addunyaa irree kan itti fayyadudha jechuudha. Amantii Itoophiyaa lammii Itoophiyaa tara darbee addunyaa hunduu kan itti beekamudha. Amantii kana iddoo kanatti waan hojjetamu hedduudha. Shibaan kan itti fayyudha. Iddoo warreen amantii biraa waaqeffataa beenxee akkasuma musliim guyyaa guyyaan iddootti deebiin jiru baay'eedha jechuudha kan deebi'aa jiranis. Okay, kanaaf manni amantaa kana keessatti waamichi manni amantaa kun taasistu amantaadhaan osoo waliin qoodiin namoonni rakkatan namoonni dhukkubsatan mana amantaa kana keessatti fayyuu hin dandeessu kan jedhu waamicha dabarsaa jirta jechuudha. Egaan obboleettii kiyyaa turtiin nufaana taasiseedhaaf baay'ee guddaa galatoomi ulfaadhu siin jedha. Egaan anas amma akkuma dubbadhee keetti guyyaa irraa mana amantaa kana keessatti kan inni argameedhaa fi dhuga baatii nama qabadheetan gara kana kan inni itti dhufe jechuudha. Gara mana amantaa guddicha Beetesaydaa kana kan inni dhufe jechuudha. Dhuga baatiin kunis hospitaalatti yookaan mana yaalaa keessatti obboleettiin keenya takka kaleen lamaan ishee feelii ta'ee hojii ala ta'ee du'aaf jireenya gidduu kan turte har'a garuu galata waaqayyoo ta'ee obboleettiin keenya illee fayyitee mana amantaa kana keessatti kaleen ishee feelii kan ta'in sun lamaanuu hojii eegale galataaf kan isheen xilaa kana gara mana amantaa kanaatti kan isheen itti argite jechuudha. Kanaaf anillee obboleessa kiyya yookaan waayila kiyya obboleessa faarfataa Daakun Araarsoo wajjin gara mana kiristaanaa kanaa kan dhufneedhaaf obboleettii keenyaaf galatoo ishee qabanneetidha. Biyya ormaarra teessee nu ergitee gara kana kan nuti dhufne jechuudha. Kanaaf namoonni abdii dhabdan kan itti abdii argattan, namoonni rakkattan, dhukkubsattan, dhukkuba keessa irraatii kan itti fayyitan mana kiristaanaa kanadha waan ta'eef mana kiristaanaa kana keessatti dhuftanii akka mana kiristaanaa kana keessatti dhuftanii akka rakkoof dhukkuba keessan irraatii fayyina guutu argattan abdii guddaa nan qaba. Kanaafiyyuu marti keessan namoonni hin beekne hubattanii gara mana kiristaanaa kana akka dhuftan maqaa waaqayyootiin isin hubachiisuu barbaanna. Hordoftoota keenya ammas gadaama Beetesaydaa hoolotaarraa kiiloomeetira muraasa kan fagaatu gibbii Beetesaydaa keessattidha kan nuti itti argamnu. Ammas abbaan keenya bara 2008 irraatii eegalanii mana amantaa kanaa seenaa mana amantaa kanallee kan hedduu beekan abbaa tokko of biraatti qabna. Abbaa keenya wajjin turtii taasisna. Isaan maqaa isaaniidhaaf eessarraati akka dhufanidha nutti dubbatu. Isaan wajjin turtii walumaan haa taasisnu. Abbaa keenya nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu? Ameen galata waaqaa isinis akkam jirtu? Galata waaqayyoo eessarraa dhuftanii maqaa keessan eenyu jennu? Ani obbo Xilahuun Abbabaan jedhama. Aanaan koo aanaa Walisooti. Gandi koo ganda Dasee Jaboo jedhama. 2008 na dhukkubee tanan as dhufe. 2008 dhufeen amma 2009tti cuuphadhee fayyee qulqullaa'een shaggaa ta'ee deemee sababa hin taaneen faazariin na jalaa baddalamanii kara biyyaa galee eddasii xiqqoo ishee achirratti immoo na dhukkubee deebi'ee dhufe. Ammas galata waaqati namoota baay'ee an akka koo ta'an namoota baay'ee fayyaa jiru. Ammas fayyaan jira jechuufan. Tole isin qaamni keessan kan isin miidhame eessa keessantu isin miidhame kan miidhamtan immoo sababa maalirraa kan keeti? Zim jedheetuma ani waa'ee dhuma tidaarii kootitiin
tidaarii hundeeffadhee tidaarii kiyyatti galee deebi'ee bulii 5 irratti na dhukkube wanti kun. Bulii 5 sana kaasee amma ammaatti natti dhaga'ama. Xuqur Anbassaallee deemee opereeshinii ta'een ture. Umaa yaaliin dhabee deebi'ee 2001 immoo Qiddus Luqaas Katoolik Hospitaal kan jedhamu Haanaa Walisoo keessa kan jiru irratti opereeshinii ta'een ture. Achitti somaa furmaatan dhabee tsabalicha kana maqaa isaa dhaga'ee tanan tsabala kanaan 2008 dhufee jammare iddasee jijjiirama baay'een qaba. Namoonni illee baay'ee kan du'aa isaa dhukkubsatee kan jedhe kan fidan du'aan kan ka'e akka taarikitti kan argine baay'eetu jiru. Ija keessaniitiin namoota dhukkubsatan ija keessaniitiin kan argitan raajii kan isinitti ta'e amanuun kan isinitti ulfaate mee namoota akkam akkamii fa'aadha kan fayyee kan ija keessanii agartan? Iji kiyya kan arge godanyumti kiyyallee gurbaan tokko gara Sandaafaa jedhama Darajjee jedhama. Hojiidhaaf otoo deemuu makiina rukutee afaan isaas cufamee miilli isaa hin hojjetu qaamni isaa hundi hin hojjetu. Akka dhufee ji'a 2 moo ji'a 3 xammaqatee arrabni isaas dubbatee miilli isaas hojjetee fakkeenya naa ta'e anumti illee honaa jedhee taa'ee xammaqadhee jijjiirama akkasii kan hin arge baay'ee jiruun jedhan. Isin irratti hoo jijjiirama akkamiidha kan isin irratti mul'atu? Jijjiiramni hanuma irratti illee miilli koo kan duraan na kottaa'e qaamni koo hundumti ijjatee naaf tarkaanfachuu danda'ee ammas gara fuulduraatti itti fufeetuma xammaqachuu barbaadee tanan jira naasirrataa jira qaamni miila kooti. Isin deemsa yookaan akkaataa amma jirtan kanatti siluma gaafa bara 2008 sana hin dandeessan turtanii? Gonkuma danda'een socho'uu namatu na baataa. Iddasi kiraanchiin naa kennamee kiraanchi kanan socho'uu jammare guutumaan guututti hamma gara ejjennootti yaaliin qaba. Mana yaalaatti yoo deemtanii manni yaalaa hospitaalota gurguddaa deemtaniittu maal isiniin jedhan mana hospitaala? Hospitaala gurguddaa deemen axanti isaan badhanaan jedhe Xuqur Anbassaani. Axanti isaan badha jedhanii opereeshinii godhanii amma guyyaa wassanameetiif achi deddeebi'ee qoricha fudhee umaa yaalamee furmaata isaa dhabee jennaan bakka miilli kiyya naan ejjanne maalan godha jennaan mastaagashaa kanaan amma dandeetti keetittatis mokkorinaan jedhanii mokkoree dadhabnaanan mana akimii Xuqur Anbassaa sana addaan kutee gara biyya kootii gale gara Haanaa Walisooti manni kiyya gaanfa gaata Finfinnee irraayyuu galee akkas deebi'ee na dhukkubee 2001 immoo ammas akkasuma deebi'ee ispeeshaal qaddoo xagganaan han jira ilaalamee faranjoonni na ilaalanii kunis akkamitti akkas taatennaan Xuqur Anbassaattan akkana opereeshinii ta'e jedheeni isaanillee achi deebi'anii immoo mee waraabnetti ilaallaa naan jedhanii waraabanii ilaalanii isaanis akkasuma haxanti isaan badha jedhanii ji'a 8 madaanitii naa kennanii kan ji'a 8 sanas fudhee homaan haa ta'uu didee as tsaballi kun egzaaraabii kan jedhamu hin jira naan jedhanii mee egzaaraabiin dhaqu jedhee Moojoo kan jedhamu hin jira Moojoo sana deemee amma wassaname ture ji'a 3 ture achittis furmaata naa kennuuti deennaan as dhufee asitti jijjiirama guddaan argadhe garuu jijjiirama gaariin argadhe ofii kooti. Amantaan Pirotestaantii, Musliimni, Waaqeffataan ija keessan duratti namoota fayyanii gara amantaa Ortodoksii kan dhufan kan ija keessanii argitan ni qabdu? Namoonni pheenxonni illee akkas namaaf sinqii fidanii akka fakkeenyatti too shakkanu namaaf fakkeenya ta'anii haadha isaanii fidanii ijoollee wayii Wallaggaa akkasuma fuuldura koo taa'u maaliif kolfituu ijoollee jennaan akkas yaada keenya lukti ishii waggaa 7 dhukkubeet waggaa 7tti itti deebi'ee achi nageessitan malee jennee finne kunuun iyyisiisaa isa kolfaa jirra. In kolfuuree kanan galatoonfatu waan nama kolfisiisu maal qaba seexanni irraa cabuun diinni irraa cabuun waan guddaadha kuni taasifaa guddaadha. Isin immoo iddoo amma jirtanii sababa haadha keessaniitiin jijjiiramtanii as deebi'uu qabdu kan jedhu isaanittuu deebi'ee arge. Deebi'anii haati keenya wayii immoo Xuqur Anbassaarraa kaansarii sammuutiif kaansarii maatsanii jedhamanii gara biyya alaatti illee hirgamanii turaniyyuu. Gara biyya alaa sanaa ijoolleen isaanii namoota gugurdootu Addis Ababaa keessaa mana yaalaa qabu doktoriidha. Asuma abbaa biratti dhufanii raagaa ba'anii nu yoo duute asitti awwaallannaa yookaanitiif fudhannee galla kan jedhan fidanii asumatti haadha isaanii kana fidanii dhufanii akkas gara ji'a 3 naa xammaqatan seexanni akka hooshiirraan itti darbe. Ani zariirraan itti darbe jedhee maatsan kaansariis nan fayyisa sammuushis nan fayyisa jedhee arge ija kootiin nan arge kaansarii kanarraa bilisa ba'aniit amma naannoo waggaa 5 ta'aniira waan kanarraa bilisa ba'anii dhufanii ji'aan har'umallee dhufuu danda'u jaartiin kun guyyaa egzaaraabii dhufaniit raagaa ba'u Wallagga irraa dhufanii kaansarii maatsaniif kaansarii sammuu kan fayyan ija koota arge raagaa ba'anii kan dubbatan nan arge jechuudha isaanis.
baay'ee abbaa keenya turtii nu faana taasistaniin baay'ee guddaa isin galatoomfanna. Yoo uummata kanaadhaaf yookaan dhaamsa yoo qabaattan xumura irratti uummata kanaaf dhaamsa gabaabaa sanuuf dhaama. Hunda keenya jaalanneetii miti hundumti keessanuu kan dhuftan egzaaraabin eenyumaa du'a boollarraa waan kaasuuf eenyumti keenya amantaa keenya jabeessine amantaa keessan abbaan keenya naanu gorsan malaakayoota abbaa walla sanbata naanu gorsan amantaan keenya bizmaara maxxanee muka qabu jedhi ortodoksii tawaahidoo jedhi tokko emnatiin isaanii yoo jabaatan akkasumatti jabaatee nama qaba. Eenyumti keessanuu kana dhaggeeffattanii beeta kiristaanii kana dhufne amantaa ortodoksii beeta kiristaanii kana bichaa toon taane bakka dhaabbannutti hayimaanotii keenyan dhaabbanne hayimaanotii keenya waaqa hoo galatoonfanne eenyumtuun fayyaa. Anis jijjiirama gaariin qaba eenyumtu akka egzaaraabii dhufee fayyu nan barbaada. Uummanni Oromoo hundi sabni Oromoo hundi sabni Amaaras haa ta'u Oromoos haa ta'u beera sabiin iddoo egzaaraabii yoo dhufe eenyumtu jijjiirama argata dhufanii akka jijjiirama argataniin isaanii hawwa. Galatooma abbaa keenya Waaqayyo fayyaa guutuu isiniif haa laatu nagaadhaan qe'ee keessanittis naa galchu horaa bula. Amiin isinis nagaan gala eebbifama. Akkanumatti ilmoo waaqaa ta'a eebbifama isinaa eebbisu waan. Amiin. Waaqa sinuuf kenneef latanisa Oromiyaa ifa addunyaa beeta saayidaa erkeen dubbadha. Waaqa sinuuf kenneef latanisa. Jaalatamtootaaf hordoftoota biyya alaaf biyya keessa kan teessanii sagalee kana kan dhageessan viidiyoo kana kan hordofaa jirtan marti keessan eeyyen sagantaa keenyaa akka hordofaa jirtan abdii guddaati qabna. Fannoon isaa humna keenya humni keenyas fannoo isaati kan nu jabeessu fannoo isaati fannoon isaa furaa keenyadha fannoon isaa fayyisaa lubbuu keenyaati. Fannoo qulqulluu kan gooftaa keenya fannoon Yesuus nuuf kenna nageenya kan ittiin arganne jireenya fayyina nuti amantoonni humna fannoo abdannaa. Fannoo qulqulluu kan gooftaa keenya fannoon Yesuus nuuf kenna nageenya kan ittiin arganne jireenya fayyina nuti amantoonni humna fannoo abdannaa. Mootittiin illeeni fannoo qulqulluu barbaachaaf yoo gaatu fannoo qulqulluu bakka fannoon jiru fannoo qulqulluu yeroo iyyaafatu fannoo qulqulluu Israa'eliin naqxe fannoo qulqulluu baasuuf fannoo isaa fannoo qulqulluu kan sobdootni dhoksa fannoo qulqulluu humna fayyisuusa fannoo qulqulluu fannoo qulqulluu kan gooftaa keenya fannoon Yesuus nuuf kenna nageenya kan ittiin arganne jireenya fayyina nuti amantoonni humna fannoo abdannaa. Kiraakos jaarsichi fannoo qulqulluu kan beeku dhoksaa isaa fannoo qulqulluu bakka itti awwaalame fannoo qulqulluu dhibee kan laattiisa fannoo qulqulluu mootittiin gorse fannoo qulqulluu damara akka gootu fannoo qulqulluu ixaana aarsite fannoo qulqulluu akka kadhachiistu fannoo qulqulluu fannoo qulqulluu kan gooftaa keenya fannoon Yesuus
nageenya kan ittiin arganne jireenya fayyina nuti amantoonni humna fannoo abdannaa. Lubootni Israa'el fannoo qulqulluu yeroo kadhatanii fannoo qulqulluu gaaricha irratti fannoo qulqulluu waan gaarii arganii fannoo qulqulluu arriixaanicha fannoo qulqulluu walitti qabame fannoo qulqulluu kallattii agarsiise fannoo qulqulluu bakka dhoksaa hime fannoo qulqulluu fannoo qulqulluu kan gooftaa keenya fannoon Yesuus nuuf kenna nageenya kan ittiin arganne jireenya fayyina nuti amantoonni humna fannoo abdannaa. Gooftaa keenya fannoo qulqulluu bakka awwaalame fannoo qulqulluu humna guddaan baay'ee fannoo qulqulluu kunoo ni argame fannoo qulqulluu warra dhukkubsataa. Hundumaa fayyise fannoo qulqulluu warra du'ee ture fannoo qulqulluu du'a keessaa kaase fannoo qulqulluu fannoo qulqulluu kan gooftaa keenya fannoon Yesuus nuuf kenna nageenya kan ittiin arganne jireenya fayyina nuti amantoonni humna fannoo abdannaa. Arrasni hojjeta fannoo qulqulluu humni fannoo gooftaa fannoo qulqulluu warra itti amanu fannoo qulqulluu inni humna laata fannoo qulqulluu akka Phaawulos jedhe fannoo qulqulluu fannoon nuuf fayyina fannoo qulqulluu kan ittiin waraannu fannoo qulqulluu hojjetaa dukkana fannoo qulqulluu fannoo qulqulluu kan gooftaa keenya fannoon Yesuus nuuf kenna nageenya kan ittiin arganne jireenya fayyina nuti amantoonni humna fannoo abdannaa. Fannoo qulqulluu kan gooftaa keenya fannoon Yesuus nuuf kenna nageenya kan ittiin arganne jireenya fayyina nuti amantoonni humna fannoo abdannaa. Maarree nutis sagantaa guyyaa irraa qabanneetiin magaalaa Hoolotaa godina Shawaa Lixaa keessatti kan argamtu mana amantaa qulqulluu Waaqa Abbaatti argamuudhaan taatee achi jiru hundumaa hordofneeti jirra. Maarree akkuma sagalee namoota garaagaraatii hordofaatii turtan akkasumas namoota garaagaraa akka ilaalaa turtan bakka kanatti fayyina argachuudhaaf namoonni hedduu gara kana dhufaniiti jiru. Maarree isinillee bakka kanatti argamuudhaan dhuftanii fayyina akka argattan qaama keessan kan isin dhukkubu hundumaarraa dhibee keessan irraa akka fayyittan dhaamsa keenya isiniif dhaamaa. Dhugumatti bakki kun bakka guddaadha, bakki eebbi guddaa irraa argamudha. Nutis bakka kanatti argamnee eebba guddaa argachuu keenyaaf gammadaa. Dhaamsi gara xumuraatti qabnu bakka kana akka isin dhuftanii hirmaattan akkasumas eebba guddaa akka argattan isiniin jenna. Biyya alaaf biyya keessa kan teessan marti keessan kan hordofaa turtan galatoomaa obboleessa keenya faarfataa gammachiisu waliin turtii kan taasisaa turree akkasumas immoo isinis kan hordofaa turtan galanni keessan guddaadha. Ulfaadhaa, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna.
horaa bulaa deeban. Betasaida ekendo bada waga sinukinde latanisa Oromia ifadunya Betasaida ekendo bada waga sinukinde latanisa Ifadunya Betasaida ekendo bada waga sinukinde latanisa Oromia